Hayyee harka fuuni hordoftoonni fi daawwattoonni miidiyaa caffee egaa akkuma beekamu qophiin gola aartii Oromoo waa'ee aartii Oromoo fi afaan Oromoo aadaa Oromoo irratti kan hojjechaa ture jechuudha. Egaa qophii gola aartii Oromoo irratti aartistoota gameeyyii Oromoon qabduu fi akkasumas aartistoota bifa ammayyaadhaan wallee ajaa'ibaa hojjechuudhaan uummata biratti jaalatama qabanii fi akkasumas qooda aartii fi aadaa Oromoo keessatti qaban yaadota fi dhaamsa isaan qaba wal duraa duukaan isinii qabannee jirra jechuudha. Artiisa daawwitiitti ilaala. Uummanni Oromoo naaf kosobboqaa qofaaf osoo hin taane artiisa daawwitiisaa laallachuuf banaa ba'e. Amma kana nama gammachiisaa artistoonni jajjaalatamoon uummanni qaqqaalin uummanni gurguddaan artiisaa jaallatuuf kabaju irratti argamee iddoo kanatti sirriitti hirmaachaa jira. Kanan ibsu dhugaa dubbachuudhaaf kaleessa waan baay'ee afaan Oromootirree yeroo ittiin dubbatamneedha. Yeroo afaan keenyarree itti dubbachaa dhufnee Finfinnee eeggaa keenya afaan keenya dhaamnee afaan biraatiin haasa'aa turreedha. Hararra geenyee garuu VCD keenyatti eebbisaa jirra. Bormuu caalatti aadaa fi seenaa keenya, duudhaa keenya, aartii keenya waan hedduu akka itti hojjennu abdiin qaba. Cireshee ganamaa firfirii ibsiis argan jettu qiqqilii kudha shanni dhugdii siingilii manaasiin boontii yaa cuggaarraa lukkisaa misirrii laaqanni ishee guyyaa qilximii morgisii lamarraan qixximii achumaan machuufii. Argineeti yoo lafa geessu si dhufa woboon kasi sirreessu. Argineeti yoo lafa geessu si dhufa qeerroon kasi sirreessu. Dhugaan keenya shiraan hin haguugamu lammiin kiyya kawween hin dhuguugamu hin callisnu ennaatiin hin huugamu saba dhugaa qabu kawween gadi. Hayyee artistiin Afrikaa Sobboqaa baga geessee bagattiin si geessu hin jedhu. Hayyee isinillee baga walumaan geenyeen jedha. Isinillee sagantaa koo kana kabajanii jalqaba hanga xumuraatti na wajjin taatanii sagantaa koo hordoftanii har'allee sagantaa koo irratti hirmaachuu keessaniif baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Egaa qophiin heeba albeema yaa jabana koo jedhu guyyaa har'aati. Nullee dursinee torbaanota darban keessa beeksisaa turre jechuudha. Guyyaa har'aa bifa kamiin kan deemaa jiru? Egaa akkuma argitanii kun baay'ee bareedaadha. Akka jalqabni isaa bareede immoo xumurri isaa akkanaa bareedus abdii guddaan qaba. Uummanni jabaan kun, uummanni cimaan kun hartii keenya afaan keenya bal'isuuf gatiin ani itti kanfale dhufanii na wajjin hirmaatanii gammachuu koo irratti na argamaa jiru. Kanaaf baay'ee ani itti gammadeen jira. Gammachuu gaarii. Waa'ee aartii kanarratti dhugaa dubbachuudhaaf eenyummaan keenya aadaa fi duudhaan uummata Oromoo daran cimee mul'ate saba biraa biratti illee beekamuu qaba. Kanaaf amma danda'ama ta'etti nuyi aadaa uummata Oromoo kana bira amma dandeettii qabnuun akkuma ati sila kaafte waa qabnurraa agabubullee waan qabnurraa waan ta'e gurguranneeti kan aartii uummata Oromoo kana hojjechaa jirru malee namni gargaarsa nu godhaa yeroo jiru namni mootummaa illee miti mootummaa illee nu bira dhaabbatamtu hin jiru. Kanaaf kaka'umsa keenya waan kana hojjechaa jirra waan ta'eef kun cimee akka itti fufuudha hundi keenya wal bira dhaabbachuu qabna. Durii baay'ee hangana miti walitti dhufeenyi weellistoota Oromoo amma garuu amma yeroo ammaa kanatti hanga tokko parsentii 100 keessaa parsentii 50 uumaan jiru walitti dhufaa jira. Wal gaafataa jira. Aartii irratti illee karaa garaa garaatiin wal jajjabeessaa jirra.
uumaan jenna. Bagan eegdan jedha anillee asumaan riyaa kiyanaaf kosobbookaatiin baga milkooftee baga akka yaanni rabbi nu milkeesse baga nagaan dhuftan sinillee baga waliin kanaan nu ga'e. Onni Oromoo hedduun gargaarsa aartistinaaf kosobboqaatiif kan achitti argaman yaada nuu kennaa kan turan jechuudha. Aartiin Oromoo guddinaaf dagaaginaaf akkasumas bal'atee kan ammarra jiru caala hojiilee mimmiidhagaa hojjechuun akka gadi ba'uuf gamtaan aartistoota Oromoo hedduu akka barbaachisuu fi aartistoonni Oromoo akkuma aartistoota yeroo dukkanaa yeroo ammana afaan Oromoo fi aadaa Oromootiin hojjetamee hin dubbatamne yeroo itti dhorkamaa ture sanatti walitti dhufuun aartistoonni Oromoo mari'atanii walii galanii kan hojjechaa turan jechuudha. Akkuma yeroo sanaatti aartistoonni Oromoos bifa ammayyaadhaan walitti dhufuudhaan aartii Oromoo bifa miidhagaa ta'een kan hojjechuu isaan qaban jechuudhaanis kan aartistoonni kun dhaamsa kaawwatanii darban jechuudha. Aga qophichaatti nu faana turtii taasisaa miidiyaa keessan miidiyaa caffee hordofaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebana.